Yooyyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production akkam jirtu. Har'aan tanas sagantaa biraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantichaatti nu faana ta'a, nu hordofaa. Akkasuma mootu YouTube Siinqee Production jedhu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Masjidni Al-Aqsaa hambaa seenaa qabeessaa fi falmisiisaa ta'edha. Bakki masjidni Al-Aqsaa itti argamu bakka sagada hawaasa musliimaa keessumaa Filisxeemonnii fi hordoftoonni amantii Juudizimii abbummaa irratti wal falmanidha. Akka gabaasa Reuters bakka hambaa seenaa ta'e kun maqaalee garagaraan beekama. Hawaasa musliimaa biratti Al-Haraam, Al-Shariif, Haraam Al-Shariif, Al-Aqsaa jedhamu beekama. Yahudonni ammoo Harhaa Beeti, Beeta Maqdis jechuun waamu. Akkasuma Dam of the Rock jedhamuunis ni waamama. Haraam Al-Shariif yookiin Temple Mountain Yerusaalem keessatti argama. Hordoftoota amantii musliimaa biratti Nabiyyuu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakka kana gara samiitti ol fudhatame ilaalchi jedhus baramaadha. Yahudonni ammoo bakka manni qulqullummaa Salamoon tokkoffaa lammaffaan turedha jedhanii waan amananiif iddoo guddaa itti kennu. Waggoota hedduuf Israa'elii fi Filisxeemota gidduutti iddoo wal falmii yeroo sanaa ammoo walitti bu'iinsa ta'aa tureera. As keessatti ammoo wanti hubatamuu qabu keessaa Haraam Al-Shariif, Masjida Al-Aqsaa, Temple Mountain, Dam of the Rock jechoonni jedhan ilaalcha hawaasa musliimaa fi Yahudota irratti hundaa'uun faayidaa irra oolaniiru. Al-Aqsaa fi Dam of the Rock waanuma tokko ibsu. Haraam Al-Shariif, Temple Mountain guutummaa mooraa masjidichaa keessatti argamu. Haraam Al-Shariif magaalaa Yerusaalem durii Old City keessatti argamu yoo ta'u, masjidota lamatu mooraa kana keessatti argama. Masjida Dam of the Rock fi Masjida Al-Aqsaa yookiin Qibliidha. Keessumaa masjidni Dam of the Rock gubbaan isaa halluu warqee qabu midhaagisa isaatii fageenyarraa mul'achuun beekama. Akka gabaasa Reuters Haraam Al-Shariif hawaasa musliimaa fi Yahudota biratti maqaa garagaraan beekama. Yahudonni Temple Mount yookiin Har Beet jechuun waamu. Hawaasni musliimaa biratti ammoo Al-Haraam Al-Shariif, Haraam Al-Shariif yookiin Nobel Sanctuary Dam of the Rock, Masjid Al-Aqsaa jedhamuun beekama. Masjidni Al-Aqsaa maaliif falmisiisaa ta'e kan jedhu gaaffiidha. Masjidni Al-Aqsaa Yerusaalemtti argamu Filisxeemota qofa osoo hin taane hawaasa musliimaa addunyaa irra jiraniif Makkaa fi Madiinaatti aanuun iddoo qulqullina sadaffaa ta'e dhaabbata UNESCOtti galmaa'eera. Mooraan Haraam Al-Shariif yookiin Temple Mount guutummaa isaa hektaara 13.5 ta'e masjidota lamatu keessatti argama. Masjidni lammaffaan Haraam Al-Shariif keessatti argamu Dam of the Rock yoo ta'u, miidhagina hawwataa ta'e qabaachuun beekama. Yahudonni akkuma musliimota mooraa Haraam Al-Shariif akka iddoo qulqullinaa ilaalu. Keessumaa bakka masjidni Dam of the Rock irratti ijaarame keessatti manni qulqullummaa Salamoon kan macaafa qulqulluu keessatti ibsame osoo hin diigamin dura bakka masjidni kun jiru ture jedhanii amanu. Ragaan Marsriitii Yuunivarsiitii Harvard irratti ibsame akka agarsiisutti manni qulqullummaa Salamoon ijaarsise dhaloota Kiristoos dura bara 568 Baabiloon diigame mootummaa Yahudaa Yerusaalem keessatti bitame. Bara Kiroos mootii Baabiloon ta'etti Yahudonni Yerusaalemitti akka deeban hayyamamuu fi manni qulqullummaa lammaffaan bakkuma inni dura diigametti ijaarame. Ragaaleen akka agarsiisanitti jaarraa tokkoffaa keessa waraana Yahudotaa fi Impaayera Roomaa yookiin diddaa Yahudota jalqaba First of Jewish Revolt geggeeffameen dhaloota Kiristoos booda bara 666tti Yahudonni Yerusaalem to'atanii. Baay'ee osoo hin turin bara 70moota warra Roomaa Yerusaalem deebisanii to'achuun mana qulqullummaa Yahudotaa diiganii balleessanii. Kanaaf warri Yahudotaa mooraa Haraam Al-Shariif keessatti kan argamu masjidni Dam of the Rock bakka manni qulqulluu dhaloota Kiristoos booda baroota 70moota Impaayera Roomaan diigame irratti ijaarame jedhanii amanu. Gama biraan ammoo masjidni Dam of the Rock adda kan godhu walakkaa isaatti dhagaa guddatu taa'ee argama. Dhagaan guddaan masjidicha keessa jiru bakka itti Abrahaam ajaja Waaqayyoo ilma isaa Isaaqitti aarsaa gochuuf dhiyaate jechuun amanu warri Yahudotaa. Macaafa qulqulluu keessatti Abrahaam ilma isaa fi Isaaqiin tulluu Mooriyaatti aarsaa gochuuf fuudhee tullicha irratti akka ol ba'e ni ibsa. Dabalataanis manni qulqullummaa Salamoon jalqaba mootii Baabiloon kan lammataa ammoo warra Roomaatiin diigamuusaa macaafa qulqulluu keessatti barraa'eera. Manni qulqullummaa kun bakka masjida Al-Aqsaa jiru turuuf dhiisuus
garuu wanti ifa ta'e hin jiru. Dhaabbanni Temple Institute jedhamuu fi manni qulqullummaa sadaffaan akka ijaaramuuf hojjetaa fuula marsariitii isaa gubbaatti akka ibsu manni qulqullummaa bakkuma amma masjiidni ture irra jechuun falma. Kana jechuun hordoftoonni amantii Juudeezimii hordofan yeroo garaatti mooraa masjiida Al-Aqsaa seenuun Filisxeemota wajjin walitti bu'insaa fi wal gaarreeffannaa yeroo garaatti mudateera. Masjiidni Al-Aqsaa yoom ijaarame kan jedhuuf ammoo masjiidni Al-Aqsaa jaarraa torbaffaa keessa bara kaliifota yookiin bulchiinsa Umiyyaad akka ijaarame ragaaleen seenaa ni agarsiisu. Yuunivarsiitii Beetlehem fuula marsariitii isaa irratti akka ibsetti masjiidni Dome of the Rock jaarraa torbaffaa keessa dhaloota Kiristoos booda bara 688 hanga bara 691tti ajaja Abdi al-Malik ibn Marwin ijaarame. Akka gabaasa Rooyitersitti ammoo masjiidni Al-Aqsaa yookiin Qibli masjiida lammaffaa mooraa Haram al-Sharif yookiin Temple Mount keessatti argamu masjiida Dome of the Rock erga ijaarame waggoota 14 booda ijaarame. Ragaa yuunivarsiitichaa akka agarsiisutti bulchaa kaliifata Umiyyaad kan ta'e Abdul al-Malik masjiidicha kan ijaarsisee fi Nabiyyuu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakka masjiidichi itti ijaarame irraa gara samiitti ol fudhatame jechuun yaadatu. Waraana Kiruusid geggeeffame irratti kiristaanonni bara 1999tti Yeroosalam musliimota harka yeroo baasan Haram al-Sharif yookiin masjiidni Al-Aqsaa to'atanii akka turan gabaasni Reuters kun ni ibsa. Dhaabbanni Jewish Virtual Library jedhamu marsariitii isaa irratti akka ibsetti bara 1187 Saladin Yeroosalam loltoota Kiruusidii harkaa baase. Masjiidni Dome of the Rock mooraa Al-Aqsaa yookiin Haram al-Sharif keessatti argamu kun gubbaan isaa Zedam halluu warqee waan qabuuf midhaagina hawwataa qaba. Gubbaan isaa jalqaba warqee irraa akka hojjetametu himama. Boodarra baatiin isaa waan diigameef bara 1022tti kaliifeetiin Fatmid kan ture Al-Zahir ijaarsise. Haram al-Sharif yookiin Temple Mount yeroo hedduu bakka muddamni itti mudatu akkuma ta'e geggeessitoota biyyaa fi abbootii amantaas keessummeessisaa tureera. Duree waldaa kaatolikii kan ta'an Pope Francis daawwannaa baa giddu galeessa taasisanii caamsaa 24 2014tti masjiida Al-Aqsaa daawwataniiru. Daawwannaa isaanii kanaan hordoftoonni amantii hundi haqaa fi nageenya jecha waliin hojjechaa jechuun ergaa dabarse. Dura waldaa kaatolikii kan ta'an Pope Francis kophee isaanii baafachuun masjiida Dome of the Rock seenanii daawwataniiru. Muftii Yeroosalam wajjin wal arguunis waliin dubbatanii erga dabarsanis kiristaanonni, musliimonni fi yahudoonni akka obbolootaatti wal jaaladhaa jechuun dhaamani. Pope Francis Al-Aqsaa daawwachuun erga xumuranii booda bakka yahudoonni itti sagadan mooraa Al-Aqsaa yookaan Haram al-Sharif duuba jiru waliin weel jedhamu kadhannaa geggeessani. Waraanni guyyaa 6 The 6 Day War waa'ee masjiida Al-Aqsaa akkamitti jijjiire kan jedhuuf ammoo hanga bara 1967tti waraanni Israa'elii fi Arabootaa yookiin waraanni guyyaa 6 geggeeffamu masjiidni Al-Aqsaa waggoota 800 kan ta'u bulchiinsa sultaanota Arabaa garaagaraa jala ture. Waraana guyyaa 6 siyaasa giddugaleessa jijjiire irratti Israa'el olaantummaa argateen magaalaa Yeroosalam dabalatee West Bank Yordanos irraa fudhatte. Tulula Gaazaa fi gammoojjii Siinaa Masrii irraa yoo fudhattu gaarreen Goolan ammoo Sooriyaa irraa fudhatte. Waraana kanaan loltoonni Yordanos magaalaa Yeroosalamii fi West Bank gadhiisanii yoo bahan Israa'el masjiida Al-Aqsaa dabalatee guutummaa Yeroosalam to'atte. Israa'el magaalaa Yeroosalam to'attus Yordanos wajjin waliigaltee gooteen bulchiinsa masjiida Al-Aqsaa yookiin Haram al-Sharif dhaabbata Yordanos yookiin Jordan Islamic Tourist Watch jedhamutti kennite. Akkaataa waliigaltee kanaan hordoftoota amantaa Islaamaatii alatti eenyuyyuu mooraa masjiida Al-Aqsaa seenee kadhannaa yookiin sirna amantaa geggeessuu hin danda'u. Haa ta'u garuu Yahudota dabalatee hordoftoonni amantaa biroo kamiyyuu seenanii daawwachuu ni danda'u. Kunis akkaataa sagantaa fi qajeelfama dhaabbanni waqtii kan iddoo hambaa seenaa ta'e kan bulchuu fi itti gaafatamummaa qabu baasuun kan ta'udha. Masjiidni Al-Aqsaa hambaa seenaa yuuneeskootti galmaa'e kan bulchuu fi haaressuuf akkasuma hojiilee amantaa Islaamaa wal qabatan biroo geggeessuuf itti gaafatamummaa guutuu kan qabu dhaabbata Yordanos kan waqtii jedhamu beekamu kanaadha. Israa'el itti gaafatamummaa ishee nageenya mooraa masjiidichaa eegsisuudha. Akkaataa waliigaltee Israa'elii fi Yordanos hordoftoota amantaa Islaamaa alatti hordoftoonni amantii biroo mooraa masjiidichaa seenanii kadhannaa geggeessuun
dhorkaa ta'us Yahudonni amantaa Judaizimii fi hordofanuufis iddoo mana qulqullummaa jechuun yeroo garaa seenanii kadhannaa taasisu. Kanarraa ka'uun yeroo adda addaatti mooraa masgiida Al-Aqsaa keessatti poolisii fi Filisxeemota gidduutti hokkarri ka'aa ture. Waraana guyyaa 6 booda sochiin hordoftoota amantaa Judaizimii fi bakkicha taasisan dabalaa hafuurraa kan ka'e walitti bu'iinsi yeroo garaatti mudatu dabalaa deemeera. Keessumaa bara 2021 hokkara masgiida Al-Aqsaatti mudate sababeeffachuun Israa'el Hamas wajjin lola guyyaa 10 gaggeessite ture. Bara 2002 ammoo muummichi ministeera duraanii Israa'el kan ture Ari'eel Shaaroon ministeera paarlaamaa Israa'el wajjin taa'uun mooraa masgiida Al-Aqsaa daawwachuurraa kan ka'e Filisxeemonni mormii guddaa kaasanii. Mormiin sun guddatee warraaqsi sekondi Antifaad jedhamu ka'e. Warraaqsi kun Filisxeemota biratti Al-Aqsaa Intifaadaa jedhamuun beekama. Mormii masgiida Al-Aqsaatti ka'een waan ta'eef warraaqsi Filisxeemota lammaffaan second of Intifaadaa akka eegalu Israa'el itti karoorsitee akka gooteetti xiinxaltoonni ilaalaa jiru. Sababbiin isaa dhiyeessaan ammoo waliigaltee Osloo akka hin milkoofne gochuuf kan jedhudha. Waliigalteen Osloof akkoordi caamsaa 4 bara 1994tti Israa'eliif dhaabbanni bilisummaa Filisxeem PLO waliif mallatteessanii hidhattoonni Filisxeem haleellaa Israa'el irratti gaggeessan dhaabbanni Israa'el akka biyya taatee fudhachuu kan jedhu yoo ta'u, gama Israa'eliin ammoo Filisxeem biyya walabaa akka taatus haala aanjessuu fi keessaa kan qabudha. Haa ta'u garuu Israa'el qubsuma West Bankiitti gaggeessitu dhaabuun baha Yerusaalem magaalaa guddoo Filisxeem akka taatu hayyamaa fi lammiilee Filisxeem buqqaanii qe'ee isaaniitti akka deebi'an kan jedhu fa'a hojiirra oolchuu waan hin feeneef diddaan akka ka'u goote kan jedhu jiru. Akka namoonni kun jedhanitti Ari'eel Shaaroon yeroo sana mormituu kan ture mooraa Al-Aqsaa akka daawwatu gochuun Filisxeemota aaranii waraana keessa akka seenan gochuuf kan hordofamedha. Yahudonni leellistoota ta'anii Ultra Orthodox Jews siyaasatti seenuu masgiida Al-Aqsaa irratti dhiibbaa maalii fida kan jedhuuf ammootu yeroo ammaa Israa'el bulchiisaa kan jiru paartii Liquid paartii muummicha ministeera Benjaamin Netanyaahuu Yahudota ilaalcha Filisxeemummaa qabu jedhamanii kan of keessaa hammate ta'uusaa muddama mooraa Al-Aqsaa keessa ture caalmatti hammeessaa jira. Hordoftoonni Ultra Orthodox keessaa kan ta'aniif ministeera nageenya biyyaalessa Israa'el kan ta'an Itaamaar bin Gaaviir baruma sana mooraa masjiida Al-Aqsaa daawwachuusaa Filisxeemotaaf hawaasa musliimaa hedduu dheekkamsiisee ture. Itaamaar bin Gaaviir Yahudonni bakka masjiidi Dam of the Rock jiru yookiin Tembi Mahoonti deemanii sagaduuf mirga guutuu qabu kanneen jedhan keessaayi. Kana qofa osoo hin taane siyaasa Israa'el keessatti aangoo dhiibbaa geessuu danda'u harkaa qabu. Bulchiinsi muummee ministeera Beniyaamin Netanyaahuu Yahudota leellistoota ta'aniin kan marfamedha jedhamuun hamatama. Kanaaf ammoo ragaan dhiyaatu Beniyaamin Netanyaahuu aangoo qabatanii guyyaa 5 booda ministeera nageenya Itaamaar bin Gaaviir masgiida Al-Aqsaa daawwachiisaniiti. Geggeessaan paartii Otomaa Yahudit Jewish of Power kan ta'e Itaamaar bin Gaaviir yeroo dheeraaf seeraa Yahudonni Temple Mount jedhamaniin kadhannaa akka hin geessine dhorkuu jijjiiruuf akka qabsaan dubbataa turani. Qondaalonni nageenya olaanaan kun yeroo masgiidichi daawwannaa geggeessan sana Temple Mount nama hundaafuu banaadha jechuun fuula Tiwiitarii irratti barreessani. Ministeerri nageenya biyyaalessa Israa'el mooraa masgiida Al-Aqsaa seenuu hordofee qondaaltonni Filisxeem hedduun balaaleffachuu ibsa baasani. Muummichi ministeera Filisxeem Mohammad Sahateen weerara masgiida Al-Aqsaa gara iddoo sagadaa Yahudota jijjiiruuf godhame akka karatti hafu jechuun waamicha taasisani. Hamas kana ammas Israa'el wajjin waraanatti jiru. Daawwannaa Ben Gaaviir masgiida Al-Aqsaa taasisen yakka jechuun bakkichi kan Filisxeemotaa fi Arabaa fi Musliimota akka ta'e itti fufuu ibse. Yordaanos gamasheen gocha qondaalli Israa'el godhan kanatti eekamuun ambaasaaddar Israa'el waamuun dhimmicha irratti haasofsiifte. Ibsa Hamas baasee ilaalchise Ben Gaaviir ministeerri nageenya Israa'el Tiwiitara irratti akkas jechuun barreessani. Mootummaan Israa'el ani miseensa itti ta'e kamiyyuu dhaabbata gatii hin qabnee fi shororkeessaa nama ajjeesuu yookiin Hamas kanaaf gadi hin jedhu jechuun dubbatani.
Hamaas sodaachisaa isaatiin kanaaf rifadhuu yoo itti fakkaate yeroon akkasii jijjiirameera Yerusaalem keessa mootummaa akka jiru baruu qaba jedhe. Hamaas haleellaa onkololeessa 7 bara 2023 Israa'el irratti geggeesseef sababoota dhiyeessuu keessaa tokko Israa'el bakka sagada Filisxeemii fi Musliimonni iddoo qulqulluutti ilaalan irra deddeebiin dhiibbaa irratti geggeessuuf Yahudoonni leellistoota ta'an akka seenan gochaa jirti jechuun dubbatu. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin har'aa qindeeffannee kana fakkaata. Hanga sagantaa biraatii walitti deebi'utti YouTube Siinqee Production jedhu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Xumuree jira. Horaa bulaa deebanaa.